Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota fi jaallatamtoota obboloonni kiyya kabaaf kibba bahaa dhiyaatti kan argamtan nageenya rabbii guddaa hedduutti siif haa ta'u jedha. Aaraan tana deebi'ee dhufee jira. Jirtu ani illee naga jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin bakka jirtanitti nageenyi koo kan kabajee kan jallaa hedduutti hunda keessanuu sin argamu sin jedha. Aaraan tana deebi'ee dhufee jira. Maal qabattee dhuftee jechuun keessanii oolu. Aaraan tana viidiyoo bareedduu gara nama nyaata hedduu kan tokko fidee dhufe akka kiyyatti hedduu takka hedduu nama raree nama qarqaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Akkuma tureen viidiyoo keessatti arguu jirtan viidiyoo ajaa'iba takka qabadhee dhufeera. Viidiyoo sanaan duratti akkam jirtan hordoftoota jaallatamtoota tasliimatuuf nageenya rabbii guddaa hedduu ta'an isiniif haa ta'u jedha. Irra deebi'uudhaan ammalleen wanti inni jechuu barbaade waa hunda dursa chaayinaala koo laayik sheer sabiskiraayib godhaadha. Mee viidiyoo kana ilaalaa. Namni kun nama musliima miti. Gama amantaatiin fudhattan. Hedduu nama dhagahama. Nuti eessa jira kadhu nama dhagahama. Waa viidiyoolee maastar Abeenat Kabbadaa ulaaltan walaa hedduu nama onni qabu nama fayyaa qabu hedduu takka namatti dhagahama. Nama qarqaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha sababni jedheef isa kana viidiyoo kana daawwadhaa. Obboleewwan kiyya wallahi akka kiyyatti osoo na taate nama dhibamaa hanga sulchisaa qaamni nama sodaachisuun tuttuqu keessi isa baay'ee nama gaariidha. Wallahi laazim rabbi murii dheeressu wantoonni isin argine isa baay'ee dinqisiifadha. Rabbummaa amantaa keenya irratti rabbiin isaa haa qajeelchu gara amantaa keenya fidee hedduu takka gaarii dalagatu waan ta'eef rabbi isaan milkeessutti waa'een isaa godha. Wallahi hedduu takka gara nyaataa mee viidiyoo kana daawwadhaa. Namatti hin dhagahamu. Maaltu hin dhagahamee? Gaarii hojjetu jiranii jajjabeessaa maaster Abeenat Kabbadaas tiiktookii fi yuutuubii isaas laayik sheer sabiskiraayib godhaaf isaaf illee Abdii Geetaachuu illee akkasuma Abdii Geetaachuu nama isa yeroo jalqabaatiif an ilaalee bu'u ture. Wallaahi lazim yeroo namni akkasitti inni nama qarqaaru mana ijaaruu beelawaa rakkataa hedduu takka qarqaaru ture. Rabbi murii dheeressu fayyaa isaa kennu hunda namaatu rabbi nurraa tursiisu warra akkasitti nama qarqaaranii fakkeenya nu godhan ustaazota keenyas bakka adda addaatti argaman rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu hamtu isaan irraa qabu warra yeroo hojjetu hunda rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha. Wanti inni guddaan viidiyoo kan ilaale hedduu takka nama raree አንዳንድ ጊዜ hedduu takka illee nutti gammada. Keessi namaan dandeettii namaa namuu qabaachuudha kan inni sarraa hubatanii. የተሰበረን ሰው የሚረዳው Namni kun akka hin beekutti amantaan kutaan biyyaan sabaan osoo hin qoodiin kun akka nama qarqaaranii fakkeenya nu godhuu jiraniif rabbiin umurii dheeressuun inshaalla rabbiin jazaa isaanii haa deebisuuf warra akkasii nama qarqaaruu jiran nulli nama akkasii nama qarqaaru haa godhu. Viidiyoon keenya dheeratee naganaaf qabaadhaa bakka jirtanitti hamtuun isin argamu taasisanuyyuu laayik sheer sabiskiraayib godhaa irratti isin jedha deebuudhaanii nageenya rabbii guddaa bakka jirtanitti isin hundaaf haa ta'u. Viidiyoon kiyya har'aaf gabaabsee asuma xumura. Asuma irraa gabaabsuudha viidiyoon hedduu dheeratee naganaaf ta'a fayyaa gaariin naaf jiraadha bakka jirtanitti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.